Salaam akkam jirtu nageenyi waaqayyoo isiniif yaa baay'atu. Oncoloonii akaa'uu barbaadanii kan hin akaawwamne waan hambitee fi akkamitti mi'a akka kaan ka'e isin asumaan isin agarsiisu tokko tokkoon keenya yaa barqi xunduma beeknan jennu. Anyways maalitti gootaa toon taane halaawwan barbaade immoo halaawaa wayii godhadhu waan na godheefan isheen qexan baay'ee wuddii waan ta'eef. Barbaade haa ta'u malee akkam seetanii yeroo isaa jiru kan heelee baay'ee ho'aa otoo hin taane kun reefu heelee ho'aa jiru reefu lokkoo seetan daqiiqaa 10 ture itti naqee jechuudha. Akka qas isin harkaan goonetti giddu galeessatti jechuudha. Ganaadhaas illee jira. As keessa illee jira kiiloo 2 hin bitee as keessa jira. Iddoo sadii tokko ta'uu danda'a. Maal gootu akkanumatti ho'istu jechuudha. Akka kanatti eeleenis ho'aa dhufa naasan immoo irraa baastu jechuudha. Haala kanaan carqiidhaan malee isiniin ta'u kanaaf kana fayyadamee eeleen diriirtuu baay'ee waan taate yoo waan biraa fayyadamtan eeleenis kan biddeenatti waan ta'eef jechuudha. Haala kanaaniin fayyadamee ho'isee isin agarsiisa. Yeroo jiraasaa bittan salphaanumatti maal gochuu akka qabde. Kun akkasitti oncoloonii akaa'ee xumure. Akka kanatti akaa'uu qabdu jechuudha. Maaliif innaa goggogee akkatti caraccarama jechuudha. So amma immoo maal gooseetan. Amma immoo eelee rugee bareeche qixxaaxaafiin tosha. Maaliif seetan baay'een barbaade nama barbaade tombukaan jechuudha. Mirxiidha. Xaafii diimaa. Xaxxafee sitti agarsiisa qaba. Kanaafi otoo biddeenni jiru yookiin wanta biraa jiru beeka. Yoo isin barbaachise waan keessan waan ta'eef akkanatti fayyadama. Biyyaan baattu waan meeqa kajeellee ammas deebinee ammasii bakka waan isin kajeelchise nyaadha. Toshadha. Ilarra kaatayyuu elee. So maalitti gochuu akka ta'e sitti himu sukkuumiin godhadha. Isaafin. Kasittiin tolchadha. Isin xumuraa sitti agarsiisu garuu waan naasaasa kana booda. Kun waan lamaaf ta'a akkanattis nyaachuu danda'ama. Sukkuumii isaan danda'ama. Goommana yoo qopheessitan goommana foon yookiin immoo dhadhaa qabuun bareechitan hojjetan kanaan nyaachuu dandeessu yookiin sukkuumii isaa jechuudha. Maayinni jechuu dandeessu kun garuu xaafii diimaadha ammoo.